miidiyaa Kiiloleeti. Odeeffannoo wayitaawaa argachuuf miidiyaa keenya guyyaa guyyaan nu hordofaa jechaa qophiirra qabannee jirru hanga xumura isaatti nu waliin tura. Dargaggoonni nageenya biyyaa tiksuuf injifannoo Aduwaa yaadachaa kaayyoo gootota kaleessaa faana hordofuun gahee isaanii bahachuu qabu. Injifannoo Aduwaa ilaalchisee mariin dargaggootaa mata duree Aduwaa nageenya waaraa fi ijaarsa biyyaaf jedhuun magaalaa Bishooftuutti gaggeeffamaa jira. Dargaggoonni misoomaa fi ijaarsa biyyaa keessatti iddoo olaanaa qabu. Itoophiyaan guddattee sadarkaa addunyaatti dorgomtuu ta'uu kan dandeessu yoo dargaggoonni cichoominaan hojjetanidha. Injifannoo Aduwaa gootota kaleessa galmaa'ee darbee keessatti gumaachi dargaggootaa olaanaa ta'uu yaadachuun dargaggoonni nageenya biyyaa tiksuu fi injifannoo Aduwaa yaadachaa faana gootota kaleessaa hordofuu akka qaban beekuunis barbaachisaadha. Oduu biroon guyyaa har'aa biiroon barnoota magaalaa Finfinnee barsiisota sadarkaa duraa 1658 dhaabbilee leenjii barsiisotaa Dabra Birhaanii fi Asallaa leenji'an galma kaayyoo yaadannoo injifannoo Aduwaatti eebbisiiseera. Eebbifamtoonni kun waggoota lamaaf barachaa kan turan yoo ta'u, paarkuleemii afaan Amaaraa fi afaan Oromootiin leenjii kan fudhatan yoo ta'u, qaama ijaarsa dhaloota keenyaa kan magaalaa Finfinnee guddifachuuf magaalaa Afrikaa hundarraa gaarii taasisuu keessatti mul'ata keenya galmaan ga'uuf gahee olaanaa kan qabanidha. Oduu dabalataan itti aanaa ajajaa kutaa makaanaayizeshinii Leetanaal Koloneel Mulgeetaa Sa'iid leenjii meeshaa waraanaa taankii fi hidhannoo ji'ootaaf kennaa ture. Leenjiin kunis dandeettii lola isaanii guddisuu fi dandeettii ogummaa isaanii fooyyessuu ta'uu ibsaniiru. Ergamni gara fuula duraatti kennamuu kamiyyuu dandeettii leenjii irraa argame irratti hundaa'uun ilaalchaa fi yaada walootiin dandeettii ogummaa fayyadamuun kan raawwatamudha. Hoogganaan leenjii raayyaa makaanaayizeshinii Meejar Mulgeetaa Batsaa akka jedhanitti leenjiin barbaachisaan akkaataa sagantaa haala giddu galeessa godhateen tiyoorii fi hojiidhaan kan kennamu yoo ta'u, kunis ogeessichi dirqama kamiyyuu amanamummaadhaan akka ba'u kan gargaaru ta'uu ibsaniiru. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenyaa har'aaf asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatoomaa.